Akkam jirtu nagaa keessanii aan gammachiisifaati barsiisaa saayinsii fayyaa haadholiif wal hormaataati. Har'a viidiyoo kanaanii sochii yeroo ulfaatti daa'imni tokko gadameessa haadhaa keessatti taasisu waliin ilaallaa jechuudha. Tokkoffaa irratti sochiin daa'imaa kun sochii akkamiiti? Sochiin daa'imaa kun sochii gaafa daa'imni tokko garagalu ta'uu danda'a. Gaafa inni harkaan miila isaa diriirfatuuf kottoonfatu sochii haadhatti dhaga'amudha jechuudha. Sochii daa'imaa kan nuti jennu kuni jechuudha. Sochiin daa'imaa mallattoolee haati tokko ittiin nageenyummaa fi fayyummaa daa'ima isheetii hordofuu dandeessu keessaati isa hangafaati. Akkasumas lammaffaa irratti sochiin daa'imaa ji'a meeqarraa eegalee haadhatti dhaga'amuu danda'a kan jedhu gaafa laallu haati kanaan dura deesse tokko yookiin immoo ulfooftee beektu tokko sochii daa'ima isheetii torban 16 hanga 18 gidduutti dhaga'uu jalqabdi jechuudha. Haati kanaan dura immoo hin ulfoofne yookiin immoo hin deenye tokko sochii daa'ima isheetii kan isheen dhaga'uu eegaltu naannoo torban 18 hanga 20 gidduutti sochii daa'ima isheetii eegaluu dandeessi jechuudha. Qabxiin sadaffaanii sochiin daa'imaa yeroo akkamiiti kan inni sirriitti haadhatti dhaga'amuu danda'u kan jedhu gaafa laallu tokkoffaa irratti gaafa haati sun sirriitti ciistee ta'uu danda'a yookiin teessee boqottu sirriitti sochii daa'ima isheetii dhaga'uu dandeessi jechuudha. Lammaffaan immoo erga nyaata nyaatteen booda sirriitti sochii daa'ima isheetii ni dhageessi jechuudha. Kanaaf yeroolee lamaan kana sochii daa'ima isheetii sirriitti hordofuu danda'uu qabdi jechuudha. Nyaata erga nyaatteen booda akkasumas immoo yommuu ciistee yookiin immoo teessee boqottu sochii daa'ima isheetii sirriitti dhageessi. Qabxiin inni dhumaa sochiin daa'imaa kan hir'atu yookiin immoo kan dhabamu yoo ta'e haati kun maal gochuu qabdi kan jedhu gaafa laallu hatattamaan gara mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Akkuma jalqaba kaasne sochiin daa'imaa mallattoo ittiin haati tokko nageenyummaaf fayyummaa daa'ima isheetii hordoftuudha jenneerra jechuudha. Kanaaf sochiin isaa kan hir'atu yoo ta'e yookiin kan dhabamu taanaan ariitiidhaan gara mana yaalaa deemtee ilaalamuutu isheerra jiraata jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Amma dhumaatti waan na hordoftaniif galatooma.